dhugaa dubbachuuf sabboontuun hojiin isiin dalayte kun sirrii miti jechuudha. Sabboontuun Wallaggaa akkuma argitan yeroo dhiyoo gara biyyaa galte osoo biyya namaa teettee galtuu osoo abbaa manaa kan duraan qabdullee gargar baatu jaarsa faayoo jalaa fudhattee jedhamaa jira. Akkuma san ani dubbiin kun akkamii yoo jedhee viidiyoo faayoo laalu faayoon immoo hin bootti. Akkamitti toleetiniin fudhatteetiniin jaarsa namaa wajjin jiraattaa jettee faayoon boo'etti jechuudha fuula miidiyaa isii irratti. Dhugaa sabboontuu Wallaggaa wajjin ati dalayte sirrii miti. Oh my god, oh my god, oh my god. Hi guys, hi family, jirtu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyya isiniin jedha. Dhiifama irraa qofaan naqabee jira sagaleen kee sirriin jiru. Of kolcha isiniin jedha sagaleen kee yoo isinitti illee dhagahame. Akka malee sagalee kee okkaamse jechuudha. Kanaaf namni yuutuubii dalagu dubbiin dhiisu kanumaaf ni dubbanna. Kanaafuu hunda keessanuu salamtaa isin gaafachuu hin daganne hunduma keessanuu kan jalqabarraa kan hanga ammaana hordoftanii warroonni amantaa birallee ashamaa harka fuunee baga jiraattanii hundumti keessanuu naaf galatoomaa. Viidiyoon kiyoo isinitti tolee laayikii sheerii komantii barreessaa isiniin jedha. Kan haaraa dhuftanillee anaa dhufu baga nagaan dhuftanii gama yuutuub chaayinaala kiyyaa nageenya kee qilleensarraa isin akka qabu isiniin jedha. Kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne kan na daawwattan jechuudha. Warri haaraa dhuftanii maatii yuutuub chaayinaala kanaa ta'a. Egaa viidiyoon kiyya akkuma asirratti argitan kana waa'ee faayoo jechuun faayoo jaalalaa yookaan kakuutu namni hin beekne hin jiru yuutuubar haaraa yoo ta'e malee. Hundi keessanuu sirrii bareechistanii beektanii akkasuma sabboontuu Wallaggaa illee inni beektanii hundi keessanuu sabboontuun Wallaggaa akkuma beekamu yeroo dhiyoo gara biyyaa galtee jechuudha. Yeroo dhiyoo kana keessa. Galteetu maatii keetu hawwiin baane akkasumatti sabboontuu jaarsa namaa qabu goota galtee maal jechuudha. Sirrii miti amma osooti abbaa manaa kan kee namni sirraa fudhate sitti dhaga'ama jechuudha. Isiillee akkasuma itti dhaga'ama faayoo akkamitti galtee irraa fudhatta abbaa manaa faayoo jechuudha sabboontuu. Wallaahi sirriin hojjanne hojiin kee sirrii miti. Min maalat nu haga fedhe jarri kun yoo waldhabbiin jidduu isaanii yoo jiraate jidduu jaarsaaf jaartii kan beeku robboomaa ati maal jechuudha. Jireenya kan kee jireenya gaarii waan jiraatu itti fakkaataa jechuudha namni tokko tokko abbaa manaa jaarsaaf jaartii abbaa manaa san waan mikinaan isaan itti wal dhaban mikinaan isaan ciqiciqiin jidduu isaaniitti uumuuf hin beekamu jechuudha. Jara lamaan qofatu beekaa waan jidduu isaanii jiru namni biraa miidiyaa irraa arga malee hin beeku jechuudha. Kanaafuu isiin amma kana keessa argattee waldhabbee kenna yeroo hedduu miidiyaarra waan argituuf kana keessa argattee daftee galtee mana kireeffattee abbaa manaa kiyyan irraa fudhattee maal jechuudha dhalaan biyya arabaa akkuma galteen jaarsa namaa qabu godhu eegaltee yaa ilaahii dhalaan biyya arabaa kan kabajaa qabdu taasisa malee kan maqaan baduun taasisin aamin maalatti noo sabboontuu Wallaggaa wallaahi hojiin kan kee sirrii miti. Sirrii miti. Akkanatti faayoo bochistee jaarsa namaa fudhattee jireenyi sitti tola jedhee natti hin fakkaatu. Maaliif haga fedhan isaan osoo dandeetti namsa walitti araarsuu yaali malee jidduu isaan waldhabbee isaan keessa argatteetini galteeni ji'uma takka illee turtuu jedhee bara galtee ji'uma takka illee turtuu jaarsa namaa qabu gochuun duratti wallaahi sirrii miti. Silee rabbiin si haa baasu kabiraa silaa rabbiin si haa silaa akkasichuun ati nikaa hidhatte waan hunda xumuratte malee jaarsa namaan fudhatina warri ganaa waan akka faayoo sabboontuu Wallaggaa kana yaaddan galee jaarsa namaa qabu godhaa akka jettanii warri yaaddanii waa'ee akkanaa kana dhiisaa. Keessanillee boru yookiin isinillee yeroo muraasa isin wajjin jiraate namni jaartii ofii jaartii awwalaa dhiise kan lammatallee inuma dhiisaa jechuudha. Maaliif kuni ani ka isiin dadhabde ani hin godhaa jedha namni tokko ka isiin dadhabde ani hin godhaa. Maaliif namni osoo waan fedhellee jaartiin duraatti waan fedhellee taate ijoollee ofii saniif jecha obsuu qaba jechuudha. Kanaafuu ati galtee
Sakandii sitti hin fudhanne jechuudha galtee uma san jaarsa qawwootee faayoo boochisuun kee sirrii miti. Faayoo nama booyaa jirti anaa ijoollee lamaa dhiisee amanuun na ulfaatee dhugaan seenee amanuu namatti ulfaataa jechuudha. Amanuun baay'ee tokko nama ulfaata. Jaarsa keessan bakka miidiyaarra fidinaan naan ta'e warri jaarsa viidiyoo gubbarra fiddanillee kiftatii keessan hin dubbatina. Kiftatii keessan amma faayoonii anaaf jiran akkana itti dubbatti isaan keessa argattee akkuma dhufteen qabu gootee jedhaa jirti. Galtee osoo torbaanii 15 iyyuu hin geenne jaarsa faayoo jalaa fudhattee jirti jechuudha. Obsa sii haa kennu faayoo jaalala obsa sii haa kennu. Sabboontuu wallaggaa jaarsa kan kee harkatti galfatte fakkaata. Min ishaalal taadhaa min ishaala. Asiin durallee ijoollee lama qaba jetti. Ijoollee lama akka qabullee itti himee waliigallee na jaalatee faayoo haadha ijoollee lamaa dhiisee sii haadha ijoollee lamaa asii wajjin jiraata. Akkasitti faayoon akka malee bu'aa jirti. Dhugaa diraamaa yeroo hedduu inuma dalagdi. Diraamaa ishee irratti faayoon akkana boottu waliin agarree jechuudha. Har'uma boottee jechuudha. Bakka amma sabboontuu wallaggaa jaarsa na jalaa fudhatteetu kanatti imimmaan buustee boottii jechuudha. Asiin dura biraankii hedduu dalagdi. Biraankiin isii baay'eedha. Asiin dura jira wallollee akkas taane maalii taane yeroo hedduu biraankii dalagdi garuu isii boottuun agarree kana akkamii dubbiin dhugaa ta'inna laatanii bootti dhugama yoo kana dalagde sabboontuun maal jechuudha. Dhalaan biyya arabaa waliin na'uu qabdi walii yaaduu qabdi malee akkanatti wal miidhuu hin qabdu jechuudha. Atillee biyya arabaa turtee galtee akkamitti jireenya nama tokkoo gargar baasanii hojii jiraatan namatti hin tolu jechuudha. Isiin amma jaarsa isii faayoo irraa fudhannaani faayoon iddoo tokko miira keessa galtee dhugaadha. Dubartiin biraa dhuftee jaarsa namaa yoo fudhatte dubartii kamiyyuu ittiin ni dhaga'amaa jechuudha. Ani amanuu hin dandeenye maal akka jedhee amanuu na dhibee jedhaa jirti. Akkasuma nama fakkaata. Faaxeen hammaattee jaarsa nama jalaa fudhatu hammaattee jirti. Alaas akka wallaaltan iccitii keessa miidiyaa irratti hin dubbatina jechuudha. Jaarsa keessa yeroo miidiyaa irra fiddanii micatti tiktook irraa takka yuutuubiin isii maal jedhaa? Luuluu jedha asirra yuutuubiin isii akkasii. Jaarsa kee manatti hidhadhu diddunaan hin boo'inii jettee micattiin sun jechuudha. Namni hunduu sagalee isii dhaga'e jedhee yaada. Jaarsa kee mana hidhadhu. Diddunaan hin boo'inii ta'e isiin jette sun akkanaa kana jechuudha. Faayoon osoo nama ani hin beekne taate haa fakkaatu jette. Nama ani hin beekne nama isitti dhiyaatu kama isii beekutu isii jala garagalee abbaa manaa isii fudhate otoo isiin quba hin qabaatin jechuudha. Edaa isiin kanaaf galtee jaarsa namaa fudhachuuf galteellee osoo hin turin namni galeetiniin tura. Isiin galteellee osoo hin turin jaarsa faayoo jalaa fudhattee jechuudha. Sabboontuun hojii isii haa nyaattu ka jaarsa namaa fudhattu. Hojii isii haa nyaattu hojii kan kee nyaadhu. Ishiitu isiin walii galuu dhabanii maal godharee isiin walii galuu yoo ishii walii galuu dhabanii ni araarsita malee eega nama kana beekte akkamiin nama beekan nama itti dhiyaata osoo nama hin beekne taate sanii fi namni hin beekne namaan yaadu marra akkati I don't care jira. Osoo beektu akkamitti nama beektu jaarsa isaa jalaa fudhatta sabboontuu isheenis hin qabu. Kanaaf jaarsa kee san jabeeffadha. Ani bakka jaarsa kee miidiyaa irra hin baasu faaxeen hammaattee jirtiin fudhatti. Haaraan baasuun haalaas yoo duraa baaseetiin viidiyoo wajjin dalayna jedhee yaadayyuu bakka jaarsa kee miidiyaa irra hin baasu. Akkasiisinillee jaarsa keessa miidiyaa irra hin baasinaa faaxeen hammaattee jirti jechuudha. Faaxeen jaarsa bara kan hin fuudhin baay'ee jira kan lafa jiru. Ka jaartii qabu kana itti mi'aayina fakkaata. Yeroo kana amma keessumaayyuu kan jaartii qabu kan ijoollee qabu kana gamtii faaxeen jaarsa hin qabne jechuudha.
jaarsa kan jaartii hin qabne kan argamti. Meeqa jira ka waan fuudhuun dhabee akkanaan taa'u meeqa jira kan fuudhin baay'ee jira bara dhiirri dhabameeti miti. Ka jaartii qabu kana waan isiin gamtuuf ani leenca na dhibe. Maal jechuudha jaarsa namaa fudhachuun akka ilmaan qabdu osoo beektu akka jaartii qabu osoo beektu akkamitti jireenyi namatti tola. Bakka ofii san bakka ofii san buusanii namaa yaadanii bara. Ani osoo jaarsa kiyyaa wal dhabbeen jaarsa kiyya jidduu jiraate osoo faaxaan takka dhuftee irraa fudhatte akkam godha jettee yaaduu qabdi malee jaarsa namaa fudhachuu hin qabdu.